Deebannee horree bulleerraa Waaqayyoo nu eebbiseera. Bacannee akka urjiif maansaa fedhasaan akka jechasaa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti leemannaa. Ameen. Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoo kan isin jaallatu maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessan maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kamiyyoo dhageessanii akkam turtanii Gooftaan keenya fayyisaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos akka balleessaa keenya akka yakka keenya osoo hin ta'in dhiifama isaatiif araara isaatiif jaalala isaatiin guyyaa har'aatiin kan nu ga'e maqaan isaa kan galatoomeef kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Isa waamnee ishee biraan bisuu kan hin dandeenye fayyina keenyaaf sababa kan taate haati keenya qulqulleettiin Maariyaamii maqaan ishee ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin kun qophii addaa Waabaa tuubiitiin yookiinis immoo yuutuubii waldaa Hafuuraa barattoota Oromootiin kan isinii dhiyaatudha. Guyyaa har'aa kana keessummaa addaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Sagantaa keenyatti otoo hin seeniin dura namoonni yuutuubii keenyaaf miseensa hin ta'in jirtan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa keenya taatanii sagantaa keenya akka hordoftan akkasumas immoo sheer gootanii hiriyoota keessan warra hin argineef akka wal gootan akkasumas laayikii fi mallattoo bilbilaa cuqaasuudhaan yeroo hundumaa sagantaa keenya karaa yuutuubii kanaatiin darbu akka isin qaqqabu gochuu ni dandeessu. Kallattiidhumaan gara keessummaa keenyaa tattan isin dabarsaa. Isaanis maqaa isaaniitii fi eessa akka jiraatan nuuf ibsu garuma isaaniittan isin deebisa. Waaqayyo tokkotti naannoo ameen hundumaan biratti waaqayyo guyyaa kan nuuf eebbiseef galanni guddaan isaa dhufee maqaan koo Daaqun Faarfataa Alamuu Tashooleen jedhama. Bakki dhalootaa koo magaalaa Gimbii naannoo Harargee jedhamutti. Haa ta'u amma umurri jiru magaalaa Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii mana amantaa Tolaraa Sareetii Qulqulleetti Dubree Maariyaamii Gaara Qulqulleetti Qulqullootaa Tulluu Tsiyoon Kaatedraalii Maariyaamii Gimbii akka daabneetiif kan hojjechaa jiru. Walumaa gala kana fakkaata jechuudha. Ishi galatooma. Egaa keessummaan keenya Faarfataa Daaqun Alamuu Tashoomeedha. Mana qulqullummaa keessatti tajaajila kan beekaman yookiinis immoo tajaajila hedduu kan kennatanidha. Egaan Faarfataa Daaqun Alamuu gara tajaajilaatti akkamitti seenuu dandeessan? Egaa durumaan mana amantaa baay'ee nan jaalladha. Xinnummaa waggooti kaasee mana amantaa baay'ee nan jaalladha. Baay'ee natti tola. Dur xinnummaa koo ta'ee xinnummaa waggooti gaafa mana amantaa ijoolleen uffatanii luboonni fi daaqoonni gaafa isaan tajaajilanii yoo mana akka kana taatan jedhu jaalala guddaa qabu keessaa isa tokko ture. Haaluma kanaan deddeebi'aa umriin koo dabalaa gaafa mana amantaa deddeebi'ee gaafa meechaa deemu gara taayitaa daaqummaa akka fudhadhu keessa kootti uumamaan yeroo 2-3 carraa kana argachuudhaaf tuun milkaa'ina hafee yeroo 3-4 yaalee 3-4 kanarratti taayitaa daaqummaa kana argadhee sadarkaa marra jiru kanaan galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Mana maqaan Qidduusaan Abune Garuu Manfas Qidduus kan jedhamu Abuna Timirtii Qilxuqaarraa Godina Wallagga Lixaa magaalaa Qilxuqaarraa keessatti hundaa'ee kan jiru keessatti waggaa 3 barumsa amantaa baradhee sadarkaan ammaa irratti tajaajilaa jechuudha. Okay, Faarfataa Daaqun Alamuu Tashoomeedha. Egaa mana qulqullummaa keessatti tajaajila guddaa kan kennaa jiran. Osoo gara tajaajilaatti hin dhufin dura wanta kanaaf kan isin kakaasee dubbattaniitti jirtu mana barumsaatti baratan keessatti maal fa'aadha kan isin baratan? Mana amantaa jechuun magaalaa Qidduusaan Abune Garuu Manfas Qidduus kan jedhamu kana keessatti barnootaan baradhe sirna galatoo yookaan sirna qulqulleessaa Qiddaasee 14 jiru. Isaan kana isgabaan yookaan tooraan tokko yoo ta'u kennaluun yaadannoo sadan jiranii ጊዜ እዚህ ጋር ላይ ሮተ ጀርመን ከነስተኒኒ ያው ቅዳሴን
sirni qulqulleessa yookaan sirni galatoo yeroo baay'een isaa lamaan kan gaggeeffamu giizii iziliidha jechuudha. Araaraayin darbeemmoo muraasa iddoon itti inni ta'u saataatii keessatti baay'inaan kan argamu. Naa isaan kanaan giizii fi iziliidhaanii xurutti miidhagina guddaan waaqayyoof haa ta'u haala gaariidhaan haala namatti toluun raddeetti mul'ata kan biraan saataati yookaan yeroo yeroodhaan guyyaa guyyaalee akkuma kan jedhamu qindaaseen sa'aatii eeggateeti kan inni qaddasamu waqtii qaba yerootti waqtii ta'e yookaan toora qabate yeroo hundumaa kan itti tajaajilamu yeroo qaba. Sa'aataati jechuun garuu yeroo yeroodhaan yeroo hundumaa kan deddeebi'ee kan dhaabbatamu aatti yookaan of mallatteessuu kan jedhamu jalqabaa kaasee Idani yookaan tawaadhaan kan jedhamu sun baay'ee kan dhaabbatamu hanga sanaatti biraddee turee kan hundee inni kan biraan samoonaa imaamaati yookaan torbee akkuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa kan dhaabbatamu zeemaa yeedaloo bo'ichaaf kan imaamuu dandeenye jechuun akkuma walii galaatti amantoota keenya bira darbee illee amantoonni kan baay'ee kan beekamu. Kalau jalan tiada sun torbee adda hundumaaf bukkeetti kiristaanota fi torbee adda yeroo adda taate jedhee hundumtuu yeroo kana keessa yeroo galataa yeroo kadhannaa cimaa hundumtuu gara waaqaatti deebi'ee inni nagadus inni baratus inni barsiisus yeroo inni itti deebi'u beekamaan kun badaa keessa galee akkasuma barbaachisu isaan kana barumsa yeroo sana yeedaloon kan dhaabbataman jiru. Itu anti yeedaloon kan yeedalaman jira seera yookaan siraataa wasaayina kana lamaan sammuu namaatti torbee koo gurtaa sana kana lamaan illee baradhee daasii torbanuu kasa biraanii daasii torbanuu jechuun galatamaadhaanii kan guyyaadha gara guyyaatti wixataa kaasee jechuudha. Kan biraan kasa biraanii kan baay'ee yookiis waa balaatti yookaan galata ergamootaa malkii yookaan bifa fakkii kan jedhamu fakkiidhaan Yesuus Kiristoos fakkii harka isaatiin ija isaatiin kan maaliin yookaan namummaa isaaniitiin kan fakkeeffameetti dabeeffamu kanaaf biradheetii jechuudha. Kan biradhee jechuudha. Egaan daawwattoota keenya waliin gaaffiif deebii faarfataa Daaqoon Alamuu Tashoomee wajjin taasisaa jirrurraa barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Faarfataa Daaqoon Alamuu Tashoomeedha. Egaa barnoota guddaa akka isaan Kwaalaa keessatti argatan nutti maatiin jiru. Barnoota amma kana argachuudhaaf turtii waggaa meeqa lakkoofsisan? Egaa ulfaata barumsa kana jechuun waggaa hedduu keessatti barumsaati qabachuu hin dandeenyedha. Dhugaa wasitti mul'aa fi ani yeroo nafi kooti barumsa kana baradhe warra kaaniin kutaa lallabaa biyyaa kan godina Sababa jirtu ergaa warra kaaniin kutaa lallabaa kan aanaa jirtu ergaa warra kaaniin mana amantaa isaan keessatti guddatantu akka isaan itti baratan gargaaru. Haa ta'u garuu ani fedhii jaalalaa mana amantaa qaburraan kan ka'e jalqabaa naannoo sana obboleettii bukkee ta'eeti marmaaree kan mudachaa ture jechuudha. Bakkee irra taa'ee marmaaree baradheen deebi'ee galamta. Bakkaaniif garuu kaffalamee samunaan laatamee fi wanti isaan nyaatan achi keessatti dormii keessatti laatamee fi iddoon ciisichaa uffanni waan hundumtuu qindaa'ee jiru achi keetaanii achi kee nyaatu achi kee abaanii qabu soqomaa turanii. Garuu fedhii jaalalaan qabu mana waan namni yeroo gadaanis kawalee yookaan gadaamaa kan seenee barumsa barachuu jalqabee mana barumsaa kutaa salgaffaa xumuree harka lammaffaa jechuudha. Kudhanitti darbee dhaqee galmaa'ee taa'ee yaade barumsa baay'een jaalladha. Kanaaf kan akkaasan guddaa barumsa baay'een jaalladha jechuun mana barumsa amantaa jechuudha barbaade mana amantaa baay'een jaalladha waan ta'eef karaa kan ka'e na yaadadha dur yeroo sultaana yeroo taayitaa kan yeroo jalqaba fudhadhee yeedaloo natti hin qabu nan beeka. Yeedaloo gaafa luboonni dhaabatan saataati yeroo yerootti kan dhaabatamu barii kan dhaabatamu baay'inaan dhaabatama yerootti hundumaa dhaqee nan hordofu. Gaafa dhaabatamu gaafa dabaree guutis gaafa hundumaas otoonni biriidhaan hojjetaa dhaabbataa ta'e mana amantaa keessatti hojjetin maqaa isaa callisee dhaqee gaafa dhaabbadhu gaafa dogoggoramu natti mul'ata. Akka isaan dogoggoraadhaan natti mul'ata.
ofii kootis gatiin beekniif nan gubadhu ture nan haara. Kanaan booddee waan nama dhibu isheen beeku namni jedha lafa hin beeknetti immoo dhaabadhee naggeeffadhu sagalee waaqayyoo cabu kan jedhu tilmaamee gadi beekaan sa'aatiin isaatti beeku bukkee gaafa dhufee dhaabadhatumaan kanaan jedhu taa'ee barumsas sadarkaa lammaffaa naayinsii yookaan sadaffaa manuma magaalaa Mandiitti xumuree kudhanitti darbee galmaa'ee taa'ee yaadu ammanii yoo namni barumsa kana kutaa kurnaffaatti dhufee baradhe itti aansee qabxiin dhufaa 11ffaan jira, 11ffaan jira, 12ffaan jira, 12ffaan jira, kaampaasii deemuun jira. Filannoo baay'eetu natti mul'ata waan ta'eef inni kun hin darbu barumsni kun hin darbu waan ta'eef barumsa saamantii kana baradhee gara kanatti deebii isa kana barachuu hin danda'a. Inni kuni hin darbu kan jedhu yaadeen barumsa sana automaatiin adeekamanii baratuu sanaan jedhanii isan galma dhiisee gadaamii yookaan kawaala kanatti adeemsa godhee iddoo sana keessatti na yaadadha. Ijoolleen gaafan seenee gaafan dhaqee marmaaree barachuu jalqabee deddeebi'ee barachuu jalqabee naannoo ji'a 8 na dursaniiru. Naannoo ji'a 8 na dursaniiru. Angaruu galgalaa ganama na yaadadha baay'ee ulfaataadha. Jechuudha ji'a amantaachuun baay'ee ulfaataadha. Qorumsa baay'ee qaba. Barumsa amantii jechuun immoo ofii isaatiiyyuu baay'ee jabaata. Halkan yoo xiqqaate sa'aatii 2 qofa irra ba'a. Hanga sa'aatii 5tti ka'aadha. Sa'aatii 2 irra ba'a 7tti ka'a. Harkan guutuu giziidhaan kan baradhe waan ta'eef afaan cafaan giziidhaan afaan miti waan ta'eef giziidhaan shamaddadama giziin kun gaafa shamadda akkasii qabama. Giziidhaan shamaddada waan ta'eef shamaddadee hanga sa'aatii lafa bariitti hin ta'a. Achi booddee barumsa baradhee deebi'a. Nah, amma kana wanni ta'e barumsa waggaa 3 gidduutti barata ijoolleen baratanii fixanii garuu waggaa 2 fi ji'a 4 waan akkasii kana qofa baradhee waaqayyo galina ta'an nama dhibu ijoolleen barumsa isaanii baratan baay'ee yookaan baay'ee jechuudha. Sa'aatii boqonnaa isaan galeelleen barsiisaa kubbaa ta'ee baradhee galanni guddaa waaqayyo haa ta'u yeroo sana gadaaniitti akka namni yaadatte waan akka rakkootti yaadatte hin taane akka gaariitti baradhee sadarkaa ammarraa jiru kanarraan ga'ee jira. Kan akka kaasee tokko jaalalaa mana amantaatii egaa kitaaba qulqulluunis maal jedha namni foon isaatiif hundumaa buufatee lubbuu isaaf galaa'ee qopheeffannee gatii maatii isaaf qaba. Aleemoonni alaa fi fixootuun alaa fi sumurkolluu alaa fi lootu addunyaan kan darbuudha. Fedhiisaas kan darbuudha. Yeroo finaalee hundumtu kan darbuudha jedha malkaasii yookaan suuraa maaramii kan jedhamu yeroo kan dhaabbatamu barii keessatti mataa akka kan jedhu sana sababa godhannee sadarkaa akkaataa kanaatti dhiisee jiru sana deemee amma garuu galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u tajaajilas tajaajilaan jira. Barumsa barachaa jiru barumsa biyya lafaatti deebi'ee ikoonomiksii amma magaalaa Gimbii Rift Vaalii irraati waggaa 3ffaa baranaa Dikinkos Xumuraa wanta kana kan akka kaasee jechuun barbaada gabaabumatti. Egaa faarfannaa ergaa barnoota addaan kuttanii barnoota amantaa kana seentanii erga baratanii booddee gara barnoota addunyaatti deebitanii jirtan. Barnoota addunyaa kana immoo bara kana digirii tokkoffaa kan fudhachuuf jirtan. Egaan ergaa kana hundumaa raawwattanii booddee kana biratti kennaa addaallee ni qabdu. Kennaan addaa isin qabdan sun qiddaasee kanaan alatti maaltu jiru? Yaani waaqayyoo egaa maal akka ta'e beeku yeroo baay'ee anaaf kennaan ajaa'iba. Kennaa hundumaa kan namaa kennu waaqayyoodha. Namni baay'een tokko yoo dhabe hawwa garuu kennaan qabu barumsa kan wangeela mataa isaa nan barsiisa. Namni baay'een wangeela maaf barsiistuu maaf dhiistee naannaa jiru yeroo baay'ee garuu shi maaf sitti fakkaatee hin sodaadha. Baay'ee sodaadha. Maafi umriin keessa jiru namni faammoo wangeela illee gaafa barsiiftu sirriitti ibsitee nama barsiisuu qabda. Sirriitti xuruutti nama barsiisuu qabda. Garuu ammoo baradhee keessatti baradheera. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u marsaa 6-7 ol leenjii kan wangeelaas fudhadheera. Yeroon haayiskuulii elementarii barachaa tures barumsa 4 baay'ee hordofa baradheera. Wangeelaanis
yoon digirii isaa waan garaagaraa qabaachuu